Hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed mootummaa Itoophiyaatti yeroo ammaa kana mataa dhukkubbii ta'ee jiraachuunsaa ifa galaadha. Kanarraanis Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana waan qabee gadhiisu wallaaluutiin mootummaa ce'umsaa tan ijaara jedhee dhaabolee Oromoo ABO fi KFO gowwoomsaa jira jechuun Jawaar Mohaammed qeeqa Abiyyi Ahmad irratti qabu ibsee jira. Mootummaa ce'umsaa wanti Oromiyaa keessatti nan dhaaba jedhee Abiyyi walii gadi fiigaa jiru kun gowwoomsadha jechuun Jawaar Mohaammed xiinxala mataasaa dhiyeesseera. Xiinxala Jawaar Mohaammed guutummaa isaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Bishaan galaa deemu jechuun xiinxala isaa kan jalqabe Jawaar Mohaammed akkana jechuun toora feesbuukii isaa irratti barreessaa jira. Mariin KFO fi ABO'n dhiyeenya taasisanii fi yaada furmaataa dhiyeessan irratti ataakaruu gamaa fi gamas irraa dhiyaachaa jiru yeroo fudhadhe ilaaleen jira jedhe. Hooggansa dhaabbilee lamaanii fi hayyoota waltajjicha irratti hirmaatan akkasumas qaamota mootummaa irraayis odeeffannoo sassaabuu yaaleera jedhe. Kanarraa ka'uun wanti nani hubadhe jechuun tokko jechuun rakkoon Oromiyaa mariidhaan fixuu ejjennoo ABO fi KFO ta'us marii amma godhameef ka'umsa kan ta'e mootummaadha jechuunis Jawaar Mohaammed barreessee jira. Adda dureenis ministeera muummichaatu yaada kanaaf ka'umsa jechuun itti fufeera. Lafa jalaan jaarsummaa gara paartilee erguun jalqabe jechuun itti aansuun qondaalonni mootummaa olaanoon dubbisan jechuun dhumarratti ofumaaf kallattiidhaan hooggantoota mormitootaa qaaman dubbisuutti deeme jechuun Jawaar Mohaammed barreessee jira. Dhumarratti haalota waltajjichaaf barbaachisan irra jireessaan isumatu mijeesse jedhe. Lammaffaa paartileen lamaan marii kanaaf hayyamamoo maaf ta'an kan jedhu rakkoo siyaasa Oromiyaatiifis ta'ee Itoophiyaaf furmaanni kan dhufu lolaan otoo hin taane mariidhaan ejjennoo jedhu yeroo dheeraaf tarkaanfachiisaa waan turaniif gaafa mootummaan koottaanii mari'anna jedhu diduun sirna miti. Abiyyi mariin dubbii furuuf fedhii dhugaa qabaata jedhanii amanuu baatanis dhumaatii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru nagayaan fixuuf qaawwii xiqqaanis taatu yoo jiraate yaaluu wayya abdii jedhuunis qabatanii itti seenan jechuun barreessee jira. Abiyyi marii kana maaliif yeroo kanatti barbaade jechuun Jawaar Mohaammed gaaffii isaa dhiyeessee jira. Deebii akkana jedhus barreessee jira. Yeroo dheeraaf waamichaa fi waywaannaa marii nagaa paartileen kun dhiyeessaa turaniif deebiin Abiyyi tuffiin ilaaluu fi waamicha gatii dhabsiisaa ture. Har'a ofumaaf kadhachuutti seenuun isaa muddamsuu hammamii keessa akka inni jiru kan akeekudha jedhe. Aangoon isaa guyyaarraa guyyaatti suutarraa akka jirutti Aangoon isaa guyyaarraa guyyaatti suntuuraa deemaa akka jiru waan argeef tooftaa ittiin balaa kana jalaa miliqu barbaachuutti seene jechuun barreessee jira. Abiyyi paartilee kana waliin marii eegaluun karaa lamaan na fayyada jedhee yaadam. Tokko kan jalqabaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti qoqqoodama uumuu keessattuu WBO wajjin marii marsaa sadaffaa akka gaggeeffamuuf dhiibbaa gama dippiloomaatotaan isarra godhamu jalaa miliquudhaaf akkasumas paartilee siyaasaa waan ofitti hammate fakkeessuun WBO moggeessuu barbaada jedhe. Lolli tokko dhaabachuu kan danda'u yoo qaamonni wal waraanaa jiran lamaan kallattiin mari'atanii walii galan qofa akka ta'e beekamaadha. Kanaafuu Abiyyi kallattiidhaan WBO waliin mari'achuu mannaa tooftaa paartilee siyaasaa siviiliitti haasayaa warra hidhate ammoo moggaasuuf yaaluun hawwiin isaa mooraa qabsoo Oromoo qoqqooduu malee Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuu akka hin taane kun ragaadha jechuun barreessee jira. Akeekni lammataa jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo humnoota siyaasaa saboota biroo waliin ataakaroo keessa galchuun diinota itti qoqqoodee wal nyaachisuun umurii isaa dheereffachuudha jedheera. Dhimmoonni falmisiisoo ta'an akka as babaanis kan godhameef kanumaaf jechuun hooggansii fi dhaabbileen Oromoo akka waan sirnichaaf guuzaa bahanitti fudhatamanii ija shakkiin akka ilaalaman fedha tooftaa qoqqoodanii dhiituu kun haaraa osoo hin taane kan leenjistoota isaa wayyaanee irraa dhaalidha jechuun Jawaar Mohaammed barreessee jira. Hooggansi dhaabbilee lamaanii waamicha mariif dhiyaatee fudhachuun isaanii sirrii ta'ee otoo jiruu adeemsa hordofan irratti of eeggannoo cimaa taasisuu baannaan hawwiin rakkoo biyyattii furuuf qaban milkeessuun hafee xaxama siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaas daran hammeessuu taati jechuun Jawaar Mohaammed barreessee jira. Kanaaf seenessaa fi gaaffilee wayitawaa hin taane irraa of qusachuun barbaachisaadha. Gaaffileen Oromoo yeroo dheeraaf kaasaa ture kan hin deebiin akka jiran waan haalamu miti. Garuu ammoo Abiyyi gaaffilee kana deebisuun haafuuti. Gaaffileen kunneenuu gaaffiiwwan haqaati jedhee akka itti hin amanne waggoota darban ifatti agarsiiseera. Har'a gaaffileen kunneen
Har'a gaaffileen kanneen akka ka'an kan barbaadeefis deebisuuf otoo hin taane Atakaruu uumee umurii isaa dheereffachuudhaaf qofa jechuun Jawaar Mohaammed barreessee jira. Kanaafuu mariin yookaan negoosheeshiniin godhamu yoo jiraate dhimmoota ijoo lamaan jechuunis lola dhaabuu fi mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu jedhu irratti daangessuun hojiitti hiikamuu yookaan implementeeshinii isaaf gubbaa gara sirnichaatti deebisuun gahaa ture. Akkumaan irraa deddeebi'ee jechaa ture rakkoon biyya sanii sadarkaa amma irra jiru kanatti akka biyya hawwu taayitaa muraasa sadarkaa naannootti mormitootaaf qooduudhaan waan furamu miti. Shimallis kaasuudhaan iddoo isaa mormitoota keessaa gammadaa yookaan yaaddessaa yookaan ciibsaa kaayuun Oromiyaafis taatee Itoophiyaaf nagaa waaraa fiduu hin danda'u. Falli jiru kana jechuunis fala kaa'eera. Wal waraansa naannolee biyyattii hedduu unkuraa jiru hunda saffisaan dhaabsisuu fi lolli haaraan akka hin eegalle ittisuudha. Lammaffaa biyyattii gara deemsa ce'umsaa haaratti seensisuudhaan araara dhugaa fiduun sirna bulchiinsa mootummaa diigame deebisanii ijaaruu fi diinagdee laamsha'ee bayyanachiisuudha jechuun kaa'ee jira.